السلام عليكم ورحمة الله. أرى كجيرو شاشماني أواشو كند دواتو كوجرام. إلا كونو كمناران المدة منا كانوا دوبا ملتو مسجد قد إساتي. مسجد يكون كارتا أفانجر يجودا. من أنا مسني ملسو ديم يكون كارتا را minimum meter dhibba lama caalaan fagaatu yoo guddate sunu qilxuun buleen kun kaartaa afaanii dhaabatee jira. Hamza masgidii bira lufanii masjida Abubakar jedhama kunillee Abubakar jedhana fakkaate isa biratti kun fooqi ijaaramuu irra jira. Masgidni amma ijaaraa jiran kun fooqiidha. Qilxuun kun ammoo kaartaa bira dhaabateera. Ammas keessa mana botu jira. Daandiin inni qabu ammaa fi daandiin tanumaa kasiin karaan ol qajeelu jechuudha. Akkana fakkaatutti karaan kun meetira 3 meetira 8 yoo ta'u taate meeqa ta'u jechuudha. 5 faame meetira 2 garana meetira 2 garana karaan kun hin mura jedhee yaadaan. Warri hin muruu jedha. Hin muraa jedhee raanan. Argitanii karaan tun qal'oo waan taateef abbaa meetira 8 ba'uun dirqama waan ta'uuf gamaa gaman irraa meetira 2 karaan hin seena. Lafti kaaree as keessaa qaban tun meeqa kaaree meeqa? Kaaree 250 meetira 2 yoo karaan as seene 230 hafti jechuudha isin gaa. Akkanatti mana bareedaa kana ijaaranii jiran. Waan mana maashaallah rabbi fayyaa isaanii haa kennu xaarii hin qabu. Birriin namaallee yoo baate illee waan bu'aa qabu waan maqaa qabu irra yoo baate nama hin saalfachiisu. Luukii meeqa 77? 76. Luukii 76. Balbala meeqa qabaa? 1 2 3 4 saaloonii wali 4. Akkasumas as keessa kutaa 2 jira. Kunillee kutaa addatti. Tunillee adda hiikaa kifiliin tun. Keessaan ammoo kutaa ciisaa illee qaba. Shaaworii illee yookaan mana hirkannaa illee qaba. Duuba kanarraan mana fincaanii waliigalaa eessaan dhaqan? Asumarraan dhaqanii? Tun mana aaraati. Bishaan galchuu fi ifaa galchuutu hafaa. Manni tun. Qoxaariin galeera? Mana namaarra hidhattanii tanka. Ifaa yookaan qoxaarii jalaa kuftuu ifaadhaa galchanii jiranii. Warra na karaa gora manni keessi illee akkana bareedee jira. Jiibsoonni kamiin gootanii tan qofa? Jiibseemii kun gara waan jira. Kun asiin kutaa addaatiin seenanii wal keessa mana maatiitu ijaaramee jira. Waluma keessa deemama jechuudha. Ila kun asiin saalooniin guddaan bareedee jira. Ampuulii gurguddaatti dachaasu hafa malee. Kunillee kutaa rafani bakka warri rafu. Kun kileedariidha. Tun kutaa ijoolleen raftu. Dachaan tuqaa kifiliidha. Keessumaa illee bula jechuudha. Wal keessa faamilii godhanii jiranii balbalaa tamburaataa asirra godhuun hin danda'ama. Kanallee tamburaataa godhuun hin danda'ama. Viidiyoon dheerataa jira oduun xumuramin jechuudha. Gatii isaa isin hima yookaan yuutuubarra seentanii ilaaltanii. Naannawni guutuun isaa wannaadhaan ijaaramee jira. Qorqorroodhaan haxiramee jira. Siree godhaniiran kun as keessatti illee mana meeshaa kanallee maashaallah diizaayinii sisteemii fayyadamaniiran akka Ameerikaan gibbiititti. Mucattiin laallatina. Akkasii manni ammoo kasheekota kanaati. Rabbi umrii haa dheeressuuni. Xaaranii sirri ijaaranii jiranii. Amma wanni gurguraaraniif illee guddatanii jennaani dur dargaggeessa amma nama guddatan. Gatiin meeqa jiraatan sheekota? Gatiin hanga miliyoona tokko tuqaa. Katti gurguramu? Katti gurguramu hanga tuqaa. Maama manni ni kaan qabu beem. Tuqaa 3 ta'a. Wayyaa jirtan isinoo dhuma sheekaa wayyaa laalaa waa garaa namaa laafa. Isaan tuqaa 3 jedhanii meebii tuqaa tokkoo fi tuqaa lamaanillee gurguruu danda'anii miliyoona 1,200 irraa haga miliyoona 1,300 jechuurra jirra. Isaan 300 jedhanii 200 jedhee rabbi isin haa araarsu. Manni xaariin qabu keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan odoo bitattanii waan gaariidha. Baajaasii kun asfaaltii bira kaartaa maandii isaan laalchifadha. Waa'ee sanii an keessan galu. Salaamu alaikum. Warri jaartii lama qabdanillee fuudha.